ayase gorratisa ayase jati baba Wasilanko noye Jarabi noye Rachisa noye Sinakabi noye Nachisa noye Mumunare Ummanni aadaa, seenaa, afaanii fi haalli jiruu isaa wal fakkaatu tokko karaa jiruu fi jireenya isaa ittiin ibsatu keessaa tokko sirba. Jaalala, gaddaa fi gammachuu akkasumas bu'aa bahii jireenya keessatti qunnamuu sirbaan ibsachuu ni danda'ama. Sirboonni kunneenis eenyummaa saba tokkoo kan mul'isan hambaalee aadaa waan ta'aniif baroota hedduuf eegamanii yeroo yeroodhaan fooyya'aa dhaloota itti aanu fayyadu. Sirboonni kun kan godina Horroo Guduruu Wallaggaatti uummanni yeroo garaagaraa itti fayyadamu. Sirboonni tokko tokko yeroo eeganii sirbamu. Sirbi kuni akka godina Horroo Guduruutti yeroo masqalaati hayyaasee iyyoo hakorreen koo kun yeroo masqalaa kan sirbamu sirbi kun. Kanaafin sirbi aadaa godina Horroo Guduruu keessaa isa tokko yeroo masqalaa kan sirbamu. Agarsiisama maalinni achi keessatti wanni jedhamu wanni ibsamu maal? Achi keessatti masqalli yeroo birraa sana akkatti sirbamu gammachuutiin yeroo masqalaa sana birraan jira dargaggeeyyii fi shamarran walitti ba'anii sirboota kana sirba addaa keessa gashuu isanii sirba ci'aadhaa fi feerumaallee hin gashani. Isuma kana hiyyaasee kana yoo hakorree koo kana hin sirbu. Sirbichi kun akkatti sirbamu mana dubara heerumtu sanaati jechuudha. Yeroo isheen baatee gara eebbaatti ol gara maatiitti galtu warri hamaamoteen dhufan sana yeroo isaan dhufan hurrii ishee har'an baatu booreedha jedhu. Jechuun intala sana akka bifataniittidha kan sirban. Kanaaf mana cidhaa intalli heerumtuuttidha kun kan sirbamu jechuudha. Inni iyyuu yeroo isheen bahuu jala geessudha kan sirbamu. Fudhattee toon baatu jechuudha. Warri manni maatii intala san akka fudhanneetti booree dhananiitu itti sirbuu jechuudha. Keessumas cidhni kuni akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti beekamaan cidha kanadha baay'eetti. Warri intala fuudhuudhaaf dhufe hoggaa isaan intala fudhatanii deemtan jedhaman maal jedha? Maal silaa fudhachuun isaanii seerumaa garuu jaalala intala isaaniirraa qabaniin maatiin illee jaalaturraatiin har'a fuuteen galtuu booreedha jedhanii sirbu malee isaan akka fudhatanii galullee hin beeku obsumaan dhaggeeffatu yoo arrabsaman illee jechuudha. Gon nama jireenya isaa keessatti bu'aa gaarii buusee kabajaa fi jaalala uummatarraa qabu. Kabajaa fi jaalala gootaaf qabanis sirbaan yoo ibsan. Kuno akarre dulali nageti akande dulali tira gugada sheko labora adeemsuma akkuma duraan jirutti haala abboolii irraatii fuudheeni sirba kana aadaa kana kakaasuuf itti moggaasee sirbuu barbaadeen ture.
Sirbi gootummaa gaa amma nama ajjeesetu sirba yeroo baay'ee namni waa ajjeese dhufe sirba gootaa yookiin sirba ajjechaa sirbi gootummaa ajjechan immoo yeroo ammaa kana hin jiru. Sirbi kun amma yeroo ammaan babal'atee jira yeroo kana naannoo kanatti. Yeroo ammaa kanatti babal'atee hin jiru ture yeroo ammaa kanatti immoo akkuma seerichaatti aadaan kaka'umsaan kan ka'een aadaa sana dadammaqsuudhaaf sirba sana aadaa duriitiin kan ka'een aadaa sana dammaqsa jedheen sirba kana yaadeen ture itti sirbaan jira. Takka bokki suuree takka bokki suuree narraan bokki suuree takka baroo duuree narraan baree duuree takka kormaan bokkisa kallayyoo ba'an korechu seelti armeen kodeessu maaltu narraa bokkisa geerar naan jedhuut geerar tamalla gorsu naanuu garaan hin obsu eenyuttan ba'ee badaateessummaan koo qeerransa lammiin koo leenca kormaan teenya baasaan namormaa sanbaatan kotiin malee. Sambat duraan maal qabaachi goon geerariin malee angootan tukiin malee yoo naasee maal qabaa teessa koo mudaa qaba. Dargaggeessi dubara jaalate tokko jaalala isaa afaaniin himuurraa sirba jaalalaa sirbuudhaan ergaa isaa dabarfachuu filata. Garaashii laaffisuuf karaa salphaadha. Kun sirba jaalalaa kan shamarranii fi dargaggoonni jaalala walii ibsuuf itti fayyadamani. Sirbi jaalalaa kun akkamittii fi bakkamitti kan sirbamu? Immoo dabbasaa luleen koo yeroo jiru dabbasaa yeroo jiru shamarree sana dabbasaa mataa ishee faarsuu ta'uu kan danda'udha. Bakki itti sirbamu immoo bakka ciini jiruttis dargaggeeyyiin walaluu danda'u. Bakka saawwan eeganittis kan sirbamudha kan walalamuudha. Kanaafan sirba walgaanii jechaadha iddoo tokkotti. Iddoo tokkotti walgaanii yeroo sirba cidhaa sirbanii dargaggeeyyiin yeroo sirba shamarranii keessa yeroo lixan karaa tokko oolanii kan walalanidha. Achi darbees immoo yeroo saawwan eeganii ijoollonni warri xixiqqoon irree yeroo bakka horii tikaatti bakka saawwan eeganitti kan sirbaa oolan kan walalaa oolan. Naannoo masqalaatti keessumaa masqalli immoo akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti naannoo birraadha. Yeroon isaas xiqqoo waan qorruuf sirbi kun immoo inoo isaa namoonni yeroo nyaatanii dhuganii ayyaanaaf iddoo tokkotti ba'anii shamar maraa jedhanii warri dargaggoon ni sirbu. Shamar maraa jechuun rifeensa dabbasaa rifeensa dubaraati. Yeroo kana shamar maraa jedheen sirba. Sirba kana sirbanii qaama ni ifatu. Jaalallee isaas namoonni jaalallee qaban jiru. Jaalallee isaa yeroo yaadu nam tokko ni sirba kana. Shamar maraa qalloo ko mormameetii maalan godhaa falan qabu jaalalaan namooteetti jedhee sirba baay'ee jaallateera yoo ta'e jaalala isheerraa qabamee yeroo ta'e jechaadha. Emilee Ajabbilee koo jechuun maal jechuudha sirba maalitti? Emilee Ajabbilee kun tokkoffaan waa'ee hormaata saawwan irraa ka'a. Kanaaf jaalala horii wanta godinni Horroo Guduruu waan jaallatuuf hormaata isaa kanaafis ibsuu barbaanne. Sirba maali sirba masqala irratti sirbamu? Kunis immoo irrumatti babal'atee sirba masqalaa irratti sin sirbama xinqata irratti sin sirbama.
Sirboota naannoo kanatti sirbaman keessaa Iyyaaseen sirba jaalatamaa fi yeroo hedduu kan sirbamu. Iyyaasee jechuun Iyyaaseen sirba maaliiti akkaataa kamii? Iyyaasee jechuun akka godina Horroo Guduruu Wallaggaatti beekamaa ta'ee innis yeroo masqalaa kan sirbamudha. Yeroo masqalaa namoonni bakka tokkotti manguddoo waliin bahanii irra caalaatti manguddoo waliitu yoo sirba Iyyaasee kana. Walitti naanna'anii gammadanii gammachuutiin birraan baga nuu bari'ee birraan nuu bari'eera jedhanii walitti naanna'anii Iyyaasee jedhanii sirbu. Iyyaaseen kunis akka godina kanaatti baay'ee beekamaa fi ho'aadha. Dargaggoonni fi shamarran godina Horroo Guduruu Wallaggaas hambaaleen aadaa kun eegamanii dhaloota dhufu akka dhaqqaban walitti gurmaa'anii jiru. Aadaa godinichaa kaleessarraa irratti dabraa dhufee akka hin dagatamne eeguufi. Baatii tokkooti asittidha. Kana nan hawwisoo kana walitti galmeessee karaa qama waajjira aadaaf turizimii godinaatiin galmeessee waajjira kana wajjin walii taanee jechuudha. Baatii tokko yookaan ji'a tokkooti asitti hawwisoo kana keessatti walitti qabnee galmeessinee shaakala baatii tokko keessa ittiin qabataniitinidha. Hojii amma hojjechaa jiran kana argisiisaa jiru jechuudha ijoolleen kun. Miseensi isaanii haga nama 25tti dhagaammaatti namni irra jirru kan galmaa'an nama 42 wayidha. Garuu isaan keessaatii gar tokko hojii adda addaatiin deddeemanii jiru. Gar tokkoon immoo harca'anii isaa jiraatanii malee ammaaf namni nuti qabannee jiru gara nama 25ti. Kaayyoon isin hundooftaniif maali? Kaayyoon egaa hawwisoo jechuun ija uummataa jechuudha. Aadaa uummataa bakka bu'ee maalummaa uummataa eenyummaa uummataa kan ibsu jechuudha hawwisoo tokko jechuun. Isaan kuni nuni amma asitti kan hundeessinee jirru kan inni nuti ijaarree walitti qabaa jirru. Meeshaan iyyuu yaa reefu calqabna waan ta'eef komiin qabu gara fuulduraattis nu guutama jennee yaadaa jirra. Bakka hawwisoo aadaa jedhameetidha. Hawwisoo aadaadha. Maqaan moggaafni isaanii biiroon irratti walii galee aadaaf turizimiin aanaa fi godinaa waliin ta'e moggaases hawwisoo odaa bulluq jedhaniiti kan isaan moggaasanii. Gara fuulduraatti hawwisoon kun hawwisoo odaa bulluq isa jedhamu maqaa moggaafatee qabatee deema jechuudha. Kanaaf aadaa uummataa kana bakka bu'anii aadaan uummataa maal akka ta'e eenyummaan uummataa maal akka ta'e aadaa kana calaqqisiisuufidha kan isaan asitti walitti qabamanii jiran jechuudha. Maqaan koo Balaa Shifarraatiin jedhama. Godina Horroo Guduruu Wallaggaatti abbaa adeemsa hojii qorannoo misoomaa fi beeksisa yookaan piroomooshinii aadaaf turizimiiti. Maaltu jira sirba aadaa laalchisee godina keessan keessatti gosoonni sirba aadaa maal fakkaatu? Akka godina keenyaatti sirbi aadaa waan hedduudha. Gosoota sirba aadaa laalchisee sirbi yeroo masqalaa, ayyaasee, korreekoo kan jedhamus akkasumas sirbi adda addaa shobbookoo yaadaalii jedhamuun sirbama. Akkasumas yeroo ximqataas sirbi aadaa ni jira. Sirba keessumaa fuudhaa fi heerumaati yeroo sana gaggeeffamu sirboota jaalalaa hedduutu akka godina keenyaatti sirbama. Kanaaf sirba hedduutu jira. Bal'aadha sirbi akka godina keenyaatti gaggeeffamu. Kanaaf sirboonni aadaa kuni akka godina keenyaatti hedduutu waan ta'eef bal'aadha na jechisiisan. Sadarkaan isaan irra jiran maal fakkaata amma haalli guddina isaanii jechaadha sirbi aadaa?
sirbi aadaa kun xinnoollee wanta amantii wajjin akkas wal qabsiisuun namoonni irraa uf qabaa jiru garuu bal'inaan ammayyuu aadaan kun bal'achaa ni jira. Kanaaf akka godinaatti sirba aadaa kana bal'inaaf ammallee akka dagatamuu hin qabne hawwasoonni yeroo dhiyootii jalqabee itti deemee kunoo amma akkuma sila hubattanii hundeessuuf amma tokko itti deemamaa jira. Kanaaf dagatamuu kan qabnee fi ammas bal'inaan akka irratti hojjetamuuf sadarkaa godinaa kaasee hanga aanaalee 9 qabnu keessatti hundattuu waajjira aadaa fi turizimii gumii hawwisoo hundeeffachuun sirriitti akka deemaa jiruufini akka bal'inaa itti deemamaa jirudhaani. Amma gaa hawwisoon tokko gaa hundaa'u waan barbaachisu qaba. Meeshaan hin barbaachisa, uffanni hin barbaachisa. Kana guuttattanii jirtu. Yoon guuttanne immoo fuulduraaf garamiin guuttachuu yaaddan? Nuni egaa ammasa kana wanti ammatti waan tokkollee wanti nu guuteeru hin jiru. Garuu maalidha karoorri isaa bahee uffati hagam akka barbaachisu meeshaan maal akka nu barbaachisu hawwisoo kanaatiif jechuudha. Bulchiinsaaf dhiyeessinee jirra. Bulchiinsis immoo karaa itti deemaa jira. Inni kun nu guuta jenneeti yeroo dhiyoo keessatti nu guutu jenneeti yaadaa jirra. Gama kanaatiin kan nuti itti socho'aa jirru. Akka waajjira aadaa fi turizimiitti isin hawwisoo kana maal gargaaruudhaaf karoorfattanii jirtu amma fuuldura? Akkuma biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa nu deeggarus gaaffii dhiyeessaa jirra. Haaluma gaaffii dhiyeessinees gurmeessaa hawwisoo fi muuziqaa kunoo obbo Waagaa Hirkoo kan jedhaman qacarannee asii hojjechaa jiru. Akkasumas gara fuulduraatti bal'inaan meeshaalee muuziqaa keessumaayyuu ka aadaa kan ta'an uffata, meeshaalee muuziqaa aadaa akkasumas wantoota barbaachisan hedduu meeshaalee muuziqaa achirraa darbeellee hani ammayyaa kan ta'an sirriitti akka isaan nu guutan qaamolee adda addaa bulchiinsa godinaallee dabalatee akka isaan nu gargaaran amma propoozaalillee dhiyeessannee walgahii gaggeeffanuttis yeroo adda addaa kaasuuf amma itti deemaa jira. Keessumaa erga ji'a tokko as sochii gaariitu sochii bal'aatu gaggeeffamaa jira akka waajjira keenyatti. Dargaggoonni kun hojii bu'a qabeessa hojjechuu akka danda'an haalli mijaawaan uumamuufii qaba.